Jirra hojjettoota fi daawwattoota sammuu boontuu naga keessan nageenya sanbalaadha. Bombaa sirriitti jecha kun guyyaarraa illee sammuu boontuu viidiyoo haaraa isin qabatee dhufe jira. Viidiyoo haaraa guyyaarraa akka irraa gammaddanii fi irraa baratan akkasumas irraa fayyadamtan abdii guutuu qaba. Viidiyoon kiyya haaraa guyyaarraa ammoo walirratti xiyyeeffatu kan inni san barsiisu akkaataa viidiyoo fi footoo dileetii jala ta'e guutumaa guutuutti yeroo xiqqoo keessatti itti deeffachuu dandeenyu kan waliin ilaalan ta'a. Footoo viidiyoo kun footoo viidiyoo akkamitti jettanii yoo na gaafatan taate footoo fi fakkeenya silkamaan kan akka qabne kan fayyadamuu jalqabne eega bitannee guyyaa dhaabuutu jira. Hanqaa kan ta'e kan fedhiin jiran ta'e kan fedhii malee bilanne ta'e guutumaa guutuutti yeroo muraasaa fi yeroo xiqqoo keessatti ittiin deeffachuu dandeenya. Akkasumas viidiyoo ittiin deeffachuu dandeettan kan waliin ilaalan ta'a. Video kan qophaa malala achiin booda wanta isaan dabarsiise yoo isanii galee daaratti hidhattanii akka wanticha appilikeeshinii ja'an isanii dabarsis kan buufattan akka fayyadamtaniif akkasuma nagaa deebbatanii illee abdii guutuu qaba. Appilikeeshinichi kun appilikeeshinicha 100% riilii fi kan biroo ta'e diskiripshin booksii jala isanii taa'ee jira. Diskiripshin booksii jechuun ammoo barreeffama ani jalaatti saabsuun jalaatti barreessuun yoo tokkoof appii as tuqaa buufadhaa wanti jedhutu jira. Kanaafuu iddoo kan jala kana tuqxanii appicha buufachuu hin dagatinaa. Akkasuma pileestoorii irra maqaa diskiripshin booksii jalsanii ka'a deemtanii pileestoorii irraa buufachuu dandeettanii kanumaan gara barnootaatti isin dabarsaa. Barnoota garuu isin dabarsuu jira barnootichaatti isin dabarsuu duraatti warri yuutuubii sababa yuutuubiidhaaf haaraa chaatanii guyyaa irraa dhuftan sababa yuutuubii channel kun channel waa'ee teknoolojii barsiisu waa'ee teknoolojii torbaan waan dhaga'e waan arge waan parsantii dhibbaa ofii fayyadamu uummata ofiitiin gargaara waan barsiisuudhaaf torbaan ka channel kana irratti poostofaan isin beeksisa ta'a. Kanaaf warri haaraa taasisan sababontuu laayikii sabskaabii godha akkasuma sheer godha friend keessan yookaan hiriyoota keessanidha. Dhaqqabsiisaa isin jedha. Kanumaan gara barnoota san dabarsaa barnoota hangumaatti ilaalaa achiin booda wanta isin agarsiisu guutumaa guutuutti erga gootan boodatti footoo fi viidiyoo keessan guutuu isinii deebi'aa kan barbaadan deeffatanii kan barbaadan dhiisuu dandeettan. Kanaafuu gara viidiyootti isin dabarsaa fi garummaatti ilaalaa viidiyicha. Kun jalqaba eegii gara silkii keenya dhufne appilikeeshinicha footoo rikeever jedhamu buufachuu qabna. Kun footoo rikeever appidha. Footoo rikeever app kana diskiripshin booksii jalsanii kaa'ee jira. Yoo barbaadan barreeffama diskiripshin booksii sun tuqxanii achi install godhachuu dandeettu. Yookaan ammoo asii seentanii pileestoorii keessan irraa search gootanii install godhachuu dandeettu. Kuno as seentanii footoo rikeever app jettanii erga xaaftanii kun footoo rikeever app xaaftanii kuno mallattoo dileetii gubbataa sadaffaa gubbaan jiru kana install godhattu. Kunan duraan install waan godheef amma open godhinaan jira. Isin ammoo install godhachuu qabdu. Open godha. Eegee open godheen boodatti permishiiniin baay'een inni na gaafate hin jiru. Tokkoffaa get start godha. Achiin booda immoo appilikeeshinichi wanni inni na hojjetu tokkoffaa image recover godhu akka na godhu natti hima. Achiin booda viidiyoo, dookumentii, audio akkasuma compress viidiyoo akka recovery na godhe guutumaa guutuu na deebisee natti himuu jira. Kanaaf tokkoffaa jalqaba wanni nu godhu qabnu iddoo iskaan godhu jirtu kan gubbaa kana as tuqna. Achiin booda yoo imeejii barbaanne imeejii irraa dhoofna, viidiyoo barbaanne viidiyoo irraa dhoofna, yoo audio barbaanne audio irraa dhoofna, yoo dookumentii barbaanne immoo iskaan dookumentii kan jedhamu irraa dhoofna. Amma fakkeenyaaf imeejii achiin booda kun eegee inni iskaan imeejii, iskaan viidiyoo, iskaan audio, iskaan dookumentii nuun jedheen boodatti wanni godhu qabnu kan barbaanne imeejii
yoo godhachuu barbaadde image irraa tuttaa, yoo viidiyoo barbaadde viidiyoo, yoo dookumentii irraa tuttaa iskaan godhuu qofaadha jechuudha. Ammee image wantichi godhee recover godhe sanitti haa agarsiisu. Kun ammoo recover godhuu jira. Haginni ammoo isanii xumuree laakkaa isanii xumuruutti obsaan eeggachuu qabdanii. Kaansel godhuu hin qabdanii haginni dhumu deemutti. Kun amma qoxxooruu jalqabe isinitti agarsiisu mee. Kun amma recover naa godhe jira. Ammee footoo akkana recover godhe isinitti agarsiisuuti. Select all. Select all tunda achiin boodatti iddoo restore kan tundee restore godhuu qofa. Achiin booda immoo fakkeenyaaf footoo tokko qofa keessa deemnee filachuu barbaadde footoo jalqaba kan gubbaatti ta'e recover gootame footoo tokko recover godhe isinitti agarsiisu. Kun footoo yookaan recover godhuuti. Restore iddoo itti kan tutta restore godhuuti. Kun bakka restore naa ta'ee jira. Faayilii kee deemee ilaaluu qofaadha. Faayilii kee deemsan agarsiisa. Kun footicha recover godhu kun kanaadha. Recover naa ta'ee jira. Isin immoo keessan guutuu godhuu barbaaddan taate keessan guutuu select all godhuu dandeettanii kee deemtanii filattanii select gootanii recover godhuu dandeettanii isiniin jedha. Kun barnoota kiikaadhaa kan fakkaatu like, share, subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Agaa barnoota dhufu walitti deebinutti naga keessanuu tura.